Alimaa Bilaakin. Arsiin shaarmutaadha. Osoo ati teetteeti ni shaa gurundoo harree. Mimi welcome. Shartab si jala goote arsiin. Guys abaaboo sadi guutaa. Anama tokkoffaa arsii herumuun fedhu. Akka hiyyaatitti odoo arsii herumuu baadhee tokkoffaa shawaa herumee hedduu natti tola. Lammaffaa taree deebi'ee arsiin kun yoo xiqqaate laal akkanatti horuu fedha lafarra akka fakkeenya odaa kanatti argitee gaddiriirfatee argite moo maaliif akka sabdusee taataa siin jedhu namni. Hin qammasnee yoo jette moo akkamitti cal jettee waa'ee abdusee haasoftaa siin jedhuu danda'u. Kanaafi ammaati ijoollee kanaa Abdusee kanarra jechuudha. Abdusee jedhaan waliin fikiriin irraa si qabeera yoo ta'e gilsii godhi natti mad. Abdusee itti bahi. Mindin na hullee sila Abdusee mittaawari. Kaneen fikirii sooshaal. Simi kaneen fikirii sooshaal. Abduseedha amma Abdusee irra jechuudha guys. Abdusee jechuun Abdusee irra naawiidhaa fi. Simi haadha faate Abdusee gaafa jettu laal amma waa tokkoon si gorsa siichumatti. Ati nama as keessa jiru maqaa Abdusee yoo kaaftu Abdusee jedhee maaliif arraba kee irratti waan barraa'e fakkaata maqaa ijoollee jimmaa keessa waan akka Abdusee na jibbisiisu rabbiin hin qabu. Argitanii gabaa waan jaallattu arrasitii an dur indaanqoo bitachuu yoo gabaa dhaytan wuy maal indaanqoo siin kun immoo haphiidha jetta birri intiniidha sitti bareeddee bitachuu jetta. Ammala Abdusee irraa fiqiriin qabeera gin himachuu sodaata. Inshallah atu achi keessa si haa awwaalli kan achi keessa haa ta'u zabanya balbala qarbiidha. Eenyuun giiftii naa kenne Oroko my boss thank you very much galatoomi wallahi. Maal si kenname maaltu si kenname. Kan Abdusee kana godhi indee azaa ta'e obboleessa nama tokkicha qabdu rabbi firata akkasitti firata akka rabbi sitti hin beeku. Ati fira qabda ati fira qabaadhu ani akkam fira qabne laalta na amani ati fira namni kun maali kana ofiisi rakkina siyaasa. Namni kuma shanna kennanii kan deemanii bara abbaa takka hin arganne ati. An kuma shan hin arganne sila kuma shaniif dhibba jaha. Aboo uummanni haadha faatee maal jedha beektaa uummanni kan koo haadha faatee si moosisuu hin danda'u ebiliin si moosisuu hin danda'u naan jedha. Ati maal isin uummata arrabsitu maaf si sodaata namni giiftii naa kennu. Habibi sibiila kaasaa rasaniin na sodaatan. Wallahi ijoolleen sitti kakataatti haadha faate dhiifama gaafadhu waan amma jetteef ijoolleen keenya kuno ijoolleen amma maal jedha arbeeta haadha faate wal arganna siin jedhaa jiru waan amma jetteef. Wal argannaa. Milishaan jedhoon keessatti dhabamee anaa miti ka jedhe sarki godha dhala. No wallahi ijoollee dhiifama ila hanga sin dhiifama sin gaafatutti haadha faatee gad dhiiftu taanaan ani isin dhumeera haadha faateeti. Ijoolleen daddoomni baay'ee jajjabduudha dhugaa rabbi. Dhimma wal qabu kaanaan dheengaddaa rabbii kiyya sodaadhee si dhiise malee wallahi si ibsa qaba. Warabba naamana ijoolleen keenya haadha faatee hidhaati liivii waraaba anaggastiira seenee akka namni baay'een daawwatu godha. Naamana mana siinatu sin geessa. Wallahi haati faatee kunoo dalagaa amaara sukkaar sana fooqisa galafaara seentii ijoolleen keenya waan isiin amma jette dhiifama gaafadhu. Sirba Jimmaa caammaa afaan kaa sirbisiisa. Nuti ijoolleen Jimmaa farda baabur keenya hanga sirbisiisa qabaatu. Golgootu san jechuudha. Guys dhugaa rabbii isiniin jedha. Guys abaaboo furnaa guutaa. Siin hudhatte dhiira dhabdee arsii hidhatte dhiira dhabdee akkas hate dhiirri keenya akkas hin jedhan osoo amma ka'ee Harargeetti heerume kabajaa ajaa'ibaatiin na gurguran. Ka'ee Wallaggatti osoo heerume kabajaa ajaa'ibaatiin na gurguran. Deebii koo irraan deebiinaa lafaate deebii koo seeraan naa deebis. Deebii koo seeraan naa deebis. Waa'ee shamarran arsii qofarraa naa deebis. Osoo amma ka'ee Jimmatti heerume kabajaa ajaa'ibaatiin na gurguranii jechuudha. Jimma hunda kabajan maqaa kiyyaafi jechuudha. Argitee gandummaa akkasii dhibee gandummaa akkasii hin qabnu garaan keenya qulqulluudha isin jechuu barbaada. Dhiirri keessan dhuguma baay'ee gaariidha. Dhiironni keessan waan akkasii gandummaa hin qabanu ganda biraarraa ofitti dabaluu jaallatu. Rakkoon shamarran keessanii immoo maaliree? Ana osoo abbaa kiyyaan Jimmaan keessa jalladhee na gurgur jedheeti. Hai Jimma jechuun sanyii abbaa Jifaarii himaan rakkoo qaba. Xaaxaa mashaqqata kan godhu. Gabbara gaafa ture birri libsii 70 yoo na gaafatan fakkeenyaaf Jimma keessa namni yoo ni kaa godhachuu jedhe sa'a bareedduu tokko yookiin sangaa tokko yoo qabaate dubartii sana jaallate maharii malee gabara 100 wanti gaafatan yookiin birri libsii 70 hin jiru. Kan ammoo yoo gaafatanu hin gaafatan uumamaatiin kee. Dubartii arsiidha gaafa si gurguran. Dubartii arsii gaafa si gurguran. Gaayis abaaboo afur guutaa. Abaaboo afur gaayis. Dubartii arsii gaafa si gurguran ati mana keessatti harka kan keebichaa dhiqattee uffata kan keebichaa qopheeffattee eegu malee burcuqqoo takkitti mana keessatti hin bittu gaafa dubartii arsii fuutu. Waan isii mana keessa barbaachisu hunda
makiinaa baasa gurguddaa lama yookaan sadiin si gurguran. Lama yookaan sadiin. Micciirrammaan micciiranii qoriin jala baasan. Dhadhammaan bichaan kan isii yoo xiqqaate waggaa sadi nyaattuun si gurguranii egaa si gurguran. Dhadhammaan si gurguranii dhadhama kana jechuudha. Kan isii waggaa sadi teettee nyaattu. Argite? Meeshaan mana keessatti osoo kumni 200 yookaan kumni 300 ati baaftee miniingilasiidha jechuudha. Ka abbaan achi itti baasutu caala. Gaafas jechuudha xiqqaate nama kuma tokko qabattee horatte namni kuma tokko sun asitti quufee si biraa gala asitti quufa. Arsiin kun yoo xiqqaate laal akkanatti horuu fedha lafarra akka fakkeenya odaa kanatti argitee gad diriirfatee horuu fedha. Akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha. Yeroo dur akaakayyoota kennaa indoom lafaayyuun qotanii bar oorrummaan horiitu iyyuu eessaa keessaa horii horuudhaaf nama horuu sirriitti jaalata arsiin. Horii horuudhaaf nama horuu jechuudha. Bakka karaa irraa fidanii jechuudha. Walaammoo jedhan kana karaa irraa fidanii galchanii lafa kennanii intalatti fuudhanii an abbaa keeti jedhanii akka abbaa keeti jedhanii abbaa isa himataa jechuudha. Abbaa inni abbaa kiyya jedhee jechuudha. Walaamoo alarraa fidanii jechuudha. Argitee sirriitti horuudhaaf sirriitti nama baay'achuu aadaa arsii keessa jirtu. Kana fedhayyoo wallagga fuudhan, fedhayyoo jimma fuudhan, fedhayyoo hargee fuudhan sirriitti gammadaan osoo lutti arsiitunii fi dhalchi arsii kun akkana Oromiyaa tana hunda keessa badhateeti itti gammanna nuti. Jibban qabna. Anamma gaafiin kiyyaa fakkeenyaaf amma Haliimaa moodel. Taaptaaf jalaa goote osoo ati ciqilfatteetiin alala dhooftu akka hoolaa jaartii tante taaptaaf jalaa goote. Fakkeenyaaf haadha faate amma nuti gaafiin keenya Haliimaa beektaami bareeddutti moodeliin kun arsiidha moo baaleedha ammasiin. Haliimaa Abdulqaadir moo Haliimaa Abdulaakim. Arsiin shaarmuutaadha. Osoo ati teetteetiin inshallah gurundoo harree. Mimi welcome. Jaartii taaptaaf jalaa goote arsiin. Gaa'isa baaboo sadi guutaa. Haadha faate Haliimaa moodeliingiin sun ijoollee isaati. Haliimaa bareedduttiin sun. Arsiidha. Heerumteetti. Jaarsa qabdii maa Haliimaan sun. Kan asliin wayinee bareedduu kiyya minaamin jedhee boo'uuf sun. Facebook irratti. Jaarsa qabdii maali? Baaleedha okay baaleedha. Rakkoo miti tokkumaati arsiin baaleen waan addii kanatti niin jedhu. Wanti isiniin jedheef maali beektaa? Baay'inaan fakkeenya si fudhachuu danda'a. Dhiifama naa godhi namoota arsii keessaa nuti bebbeeku. Zaaraa sanyii Oromoo kan Kuweetiin kana turte feemasii durii san feemasii Facebook irra Zaaraa sanyii Oromoo 2 Qamalee Qananiitu 3 shamarra babbareedduu an arsii keessaa beeku. Otuu jarree babbareedduun Aati Faaxee kun jirtu Zaaraan kun jirtu fakkeenyaaf arsii keessaa immoo namoonni an beeku baay'een otuu jiranuu jarri kun ammallee hin heerumne. Dhiirri keessan immoo dhiisee ganda biraa dhaqee fuudha. Amma shamarran babbareedduun akkanaa dhumti isaanii maal ta'a jettee yaaddaa? Si dabalatee. Habibi. Anama tokkoffaa arsii heerumuun fedhu. Akka hiyyaatitti odoo arsii heerumuu baadhee tokkoffaa shawaa heerumee hedduu natti tola. Lammaffaa taree deebi'ee dura kutaa wayii heerumuu fedhee abjuu keessaa baasee jira. Baasee manfasii kiyya keessaa baasee. Arargee moo? Kutaa Oromoo keessaa kutaa wayii heerumuu hawwiin qabaa mircaa kiyya keessa jira osoo ta'ee waan jedhu wayii baasee mircaa kiyya keessa. Kutaa 11 keessaa tokko filadhu dirqamatti heerumatuutiin jedhani eessatti heerumu tokko filadhutuutiin jedhani. Mircaan tokkoffaa number 1. Number 1 kee tokkoffaa mircaan Jimma. Okay, Jimma lammaffaa irratti shawaatti heerumuu feetaa jechuudha. Mircaa lammaffaa sii kennani. Hararge. Ammas ijoollee baay'ee gaafadheera. Ana asliis gaafadheen jira. Hundaan hin gaafadha. Ijoollee ganda biraallee ijoolluma arsii kana Feesbuukaan baay'ee walii haasofna naa dawwalu. Maali rakkoon jennaan gabbara sodaanne. Gabbara nutti qaala'e. Maatiidhaan gabbara dhiisaa fikiriidhuma wal amansiifnee. Hiika gabbaraa hin beekamu. Komii kana kan dhiyeeffate ijoolluma arsiiti bar. Dhiiruma arsiitu komii dhiyeeffate bar. Nuti fikirii wal qarree wal fuuchuu feenaa. Amma fakkeenyaaf biyya keenyatti yeroo tokko maali beektaa wal jaallatanii maatiitti machuu sodaatanii fedhii kan jedhan fedhii wal fedhii fuutee kaatee jaarsummaa ergi ta'utu walitti hin bu'in. Mucaan keessan nu bira jirti ni kaanuu godhaa jennaan. Nikaanin godhama maatiin inni araarame butaa miti fedhiidhumaan jaalalaan. Waliin galtaa sana booda jaarsummaan maatiitti dhaqee
mucaan keessa nu bira jirti ijoollee wal jaallateetti nikaanuu godha. Hayyee erga ijoollee wal jaallattee maatiin nikaa godha. Maali nikaan? Yookiin sa'a kennaaf sa'a rimaa wahii kan dhaluudha taatu goromsa bareedduu tokko kennaa. Saani sun maqaa jaartii isaa sanaan teessin isiiti ilmatti gaafa jabbiinsii dhalattee guddatte kan jaartii taati. Nikaasiiti bakka. Yookiin immoo buna wayii kennaaf lafa facaasaa tokko yookiin buna facaasaa tokko jaartii kanaaf kan sii nikaan kunoo lafa facaasaa tokko kan bunni irra jiru jennaan buna siisan isii funaannatti isiitu waa hundattiin bitachuu dandeessi kan jaartii nikaa jaartiiti waan ta'eef. Malee haddii kana inni wal fuuchuudha birrii walitti qaanessanu birrii guddaa kana fiddu minaaminii jedhanu hin jiru. Wanti kun hafuu qabu hafuu qabu taata la wala bifa lamatu jira. Bifa lamaan fuudhuu dandeessan tala takka. Bifa lamaa miti bifa sadiin fuuta. Bifti tokkoffaani intala takka gaafa kadhattee kadhattu alaa gaafa gabbara abbaan intalaa gabbara qabata. Gabbara qabatu keessatti alaana gurgurtamoo manaana gurgurtaa waan jedhamutu jira. Alaana gurgurtamoo manaana gurgurta. Alaa jechuun nikaa hin godhaa erga nikaa godhee booda yoo danda'eetiin jedha keessummaa guyyaa sanii daggasee waan tokko tokko ni godhaa fi waluma fudhatanii galanii jechuudha. Waluma fudhatanii galan jechuun fudhateetumaan makiinaa ofii keessa kaatee galawoonni isiidhaa meeshaa mana keessaa kan isii godhamu isii guutamu tokko hin jiru. Manaana gurgurta jechuun meeshaa mana keessaa tokko osoo namni hanga algaatitti quumsaaxinitti maalitti foonni mana keessaa hundi guutame ati bee gisee ilaaltu. Meeshaa mana tokko keessaa guutuudhaaf waa birrii meeqa baasa jettee maa hin yaadin mee intala kana bar tola fuudha bara tola heerumaatti jechuun danda'anam. Birrii mana keessaa waa meeqa baastee meeshaa san godhatte. Manaana gurgurta jechuun san. Tasadaffaa ammoo baraan argite baraan si gabbaraan illee jirti. Baraan si gabbara waan jettu baraan si gabbara jechuun fakkeenyaaf humnaan qabu gabbarri isii 300 yoo ta'e kalaas 100 amma hin kenna. Taannaa bulfadhuuti baraan si gabbaraa jedhani. Gite baraan si gabbara jettee nikaasii godhee fudhattee galuu ni dandeetta. Argite fedhuuyyuu inuma fedhuu si dhiisuu danda'a fedhuu ta'uu danda'a itti hawwaquun jechuudha. Argitanii kanaaf akka aadaa artiitti Dr. Rudri isinoo eessaa fuutu mee akka keessanitti Dr. Rudri Cilaaloo shamarran kutaa kamii fuuchuu barbaaddu amma mee koomentii godhaa. Ijoolleen dhiirri arsii ajjala jirtanu shamarran kutaa kamii fuuchuu barbaaddu anatu isinitti fuudha amma. Hello. Dhugaan isiniin jedhe barreessaa. Wayyee. Hurrii irraa kaasaatii tokkos immoo jimma irraa fuuchuun fedhaa jedhe. Waalaikum salaam. Dr. Rudri Cilaaloo okay of qopheessi. Maal balleessi? Taada maqaa wanni dalagamaa jiru sirriidha jettaati. Wanni hojjetamaa jiru sirriidha. Nama tokko biyyarraa fixuudha birrii meeqan fixartan. Haati faate balaa buustee dallaala sodaachisuu jalqabdeetti joo dallaala doorsisaatti dhugaa rabbi. Mindin noo anchi? No, maali beektaa jechuun ani tokkoffaa jireenya biyya Oromoo tana keessa rakkadhee arge keessa cannaqamee arge. Maal akka qabdu diktaatara akkamii akka qabdu argaara. Amma ta Kuweetii tana yeroo jalqabaatiif Kuweetii Liibiyaa ta'uu arge. Gisee ijoolleen dhiiraa mana keessa gatta'aniitiin akkasitti dhiirti dhiira biyyaa fiddee teettee akkasitti dhiirti teettee boottu wallaahi laphee kiyyaan na cabee jechuudha. Ijoolleen dubara akka barbaadu. Qoy namni gimmaash miiliyoonii qabu. Bar makiina biteetti kennu miti bar waa tokko jira beeki. Ati bar hojii tokko gaafa hojjettu itti gaafatamummaa fudhattee hojjetta. Sigalee itti gaafatamummaa fudhattee amma wanni amma dalagame maal inni nama tokkichatu iyyuu nama 100 fida. Nama 100. Nama 10 maan waan realitii lafa jiru bar. Waan realituu lafa jiru bar barni jira bar kun waan realitii amma kan haddaa kammaan haddaa kun jechuudha nama 15 fidee jedhe. Nama 15 fidee ofii seera hin qabu. Melaala ofiifuu seera hin qabu waraqata hin qabu jechuudha. Namni ofii seera hin qabne
Kan ofii waa takka hin hojjenne ijoollee achii fidee fuudhee baangaalii kennee ka'ee ofii waraqata sirreeffachuudhaaf gara biyyaatti gale. Ijoolleen kun yoo xiqqaate walakkaa miliyoona takka baasanii biyyarraa haadharraa sabbata gurguratanii fidan kan haati lafatti gurgurattee fiddeetu jira. Namni Kuweet jennaan akka Ameerikaatitti ilaalaa jechuudha. Kaatee dhufte ijoolleen tun mana keessatti ol galchanii ka'anii gizee asii ka'ee biraa biyya waraqata sirreeffachuudhaaf mallaqa isaan irraa guurate waraqata sirreeffachuuf galu ijoolleen tun maal nyaatti ijoolleen tun maal dhugdi waraqanni isaanii kun yoo irraa dhume ijoolleen kun maal godhuu qaban jedhee waan takka wanni inni responsibility yookaan ammoo ristii irraa fudhate tokko hin jiru. Achii ka'e biyya gale waraqati isaa hin dhumanne rakkoo godhate siisteema keessatti hafe ji'a 4 biyya taa'e ji'a 4 biyyanni taa'e kanatti baangaaliin ijoollee nama 5 fuudhe hallayyaa buusanii jechuudha mana hidhaatitti hillimu. Ijoollee yoo xiqqaate ji'a 5 abbaan dubbisan faamiliin dubbisan eessa akka jirtu namni tokko quba qabu hin jiru. Namni akkamitti nama akka hoolaatitti fuudhee biyyarraa baasee ka'ee mallaqa sanii waraqata ofii sirreeffachuudhaaf jireenya ofii tolfachuudhaaf gara biyyaatitti deebi'a. Ilma namaa dhiira akka isaa fuudhee biyyaa baasee ka'eetiin. Waraqata yoo hin qabne dura maal godhuu biyyaa baase? Doktor Hurri kaapuus godhame giifti Jarmaanirraa yeroo dheeraadhaaf aktiivistii nuti Jarmaanii qabnu si'i puush godhi wayii kan siin jedhe. Puush godhi giiftii 1000 danuu miti. Doktor Hurri aktiivistii bara 2017 godhatanii. Ambar uduu isin taate guys I won't devil Doktor Hurri warabbal keenyaa dhonnu gadhiiti yerootti buutii doktora kana push godhi. Doktora support gochuu waan gaarii akka antiniitti doktora aktiivistii bara dheeraatti push argo wayifan siin jedhe. Qoy ati sooressan taane Jarmaaniin turteemi.